Okay, kan yeroo darbe silaalee waan ta'eef fi personal pronoun in Chinese. Amma inni kun akkuma asirratti mee isheen kun piini jedhamtu jira. Piini kan inni ittiin afaan Chinese ittiin dubbifamuu danda'u sana jechuudha. Kaarakteriin suni salphaamatti kan inni ittiin dubbifamuu danda'udha jechuudha. Isaan kun piini jedhamu. Piini. By the way, that is new for you. Isheen kuni waan fakkeenyaatiif jecha afaan China tokkotti karakterii kan ta'e sana barreeffamuun boca sana kan qabu. Isheen akkamitti akka isheen dubbifamuuti dandeessu sanadha jechuudha. Fakkeenyaaf yoo isheen kan qofa sirrii barreessuudhaaf barbaade boca kanaa kan qabu jechuudha. Isheen kun Chinese character jennaan. Chinese character jennaan ishee kanaati. Chinese characterii yookiis immoo jechi afaan China tokko isheen kun character jedhamti qofaa jette. Kana akkamittiin dubbifamuu danda'a jedhameetu naannoo bara 1958 keessa piinii kan jedhamtu isheen kun bifoota kanaatiin barreeffaman kun romanized form of Chinese character kan ta'e kun bifa kanaatiin ijaarame jechuudha. Kanaaf isheen kun piinii jedhamti jechuudha. Piinii. Kanaaf amma personal pronoun keessaatii warreen kana yoo ilaallu woo jennee dubbisna ishee kana. Isheen kun saddi tooniidha waan ta'eedhaaf sagalee keenya gadi buusnee kanatu ol baasnaan beektu tire yaa sagalee keenya gadi buusnee kanatu deebisnee ol baasnaan woo jennaan jechuudha. Woo isheen jennuun kuni akka afaan Ingiliffaa keessatti mi jennee gadi qolmu sana hin qabu. Kanaaf salphaamatti dhaafis woo kan jettu kana fayyadamna dhaafis woo kan jettu kana fayyadamna jechuudha. Okay, yeroo as deebinu afaan Oromoo isaatti yeroo deebinu jechuun ani jechuudha. Afaan Oromoo salphaasaa woo jechuun ani jechuutti yoo hiikamu isheen jennuun afaan Ingiliffaatti ni jennuun afaan Oromootiin ana yookiis naa kana bakka buuti jechuudha. Kanaaf afaan China salphaa ta'uu isaa kan agarsiisuuf dhaafis dhaafis yookiis immoo warreen afaan Oromoo sirriitti beekaniitiif immoo ani yookiis ana kan jettu kun immoo salphaamatti afaan Chinaatiin woo jennee bakka buusnaa jechuudha. Woo jennee bakka buusnaa jechuudhaaf iyyuu jechuma woo jettu kana qabachuudha malee waan biraa hin barbaachisoo jechuudha. Kanaaf iyyuu woo jechuun maal jechuudha? Ani fi ana bakka bu'achuu. Yeroo sanatti dabarru danuu isaati. First person plural pronoun isaa yeroo ilaallu women jennaan. Danuumsi barbaanne personal pronoun kanneen taasisan danuumsi barbaanne salphaamatti ishee kanatti dabaluu qofaadha. Ishee kana qofatti dabaluu isaan booda ni danoomaa jechuudha. Women ni jennee niimen jennee danuumsinaan jechuudha. Danuumsi qofa bifa kanaatiin. Kanaaf woo jennee kanaan danuumsuudhaaf maal jennaa jechuudha? Women, we, us bakka jechuudha. Nuti nu ta'uusaa asumarraanii afaan Oromoodhaan we jechuun nuti jechuu akka ta'e as jechuun immoo nu jechuu akka ta'e kamanumaatti qabachuuti qabu jechuudha. Salphaamatti waa lama barataa jira jechuudha. Tokko afaan Ingiliffaa gara afaan Oromootti barataa jira. Lammaffaan immoo afaan Chaayinaa kana gara afaan Ingiliffaa fi afaan Oromootti barataa jira jechuudha. Kanaaf fayyadamuudha jechuudha bifa kanaatiin. Ni kan jennu kun immoo ati jechuu barbaadde nama tokkotti ati yookiis si jennee dubbachuu barbaadne afaan Chaayinaatiin maal jennaan jechuudha? Ni jennaan. Ni jennaan jechuudha. Ni. Kanaaf isheen kun sadii tooniidha waan ta'eedhaaf tooniiwwan sadii qabna afaan Chaayinaa keessatti. Afur tokko isa kana lammaffaan raising tone jennani. This is the third tone and the fourth one is the failing. Kanaaf amma nuti kan nuti fayyadamaa jirru ishee kan jechuudha as keessatti sardi toonii kanadha jechuudha. Sagalee keenya buusnee kaane kan itti ol baasu ni jennaan ni hin bu'aa hin baane jechuudha. Kanaaf danuumsuudha yoo barbaanne isin jennee nama baay'eetti dubbachuudha yoo barbaanne isin jennee nama baay'eetti dubbachuudha yoo barbaanne maal jennaani? Niimen jennaan jechuudha.
tooni ishee dagachuu qaba. Nimen yoo jenne erga biraa qabaataa jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabna? Tooni ishee kan sirriitti pronounce gochuu danda'uutu qabna. Nimen jennaan nimen yeroo ta'e isheen kun neutral tooniidha. Toonii qabdu. Inni shanaffaan neutral as keessatti toonii qabu iddoo kanatti. Kanaaf isheen kun danuumsuudhaaf artikelii nuti itti fayyadamnu artikelii nuti fayyadamnu men jennaan isheen neutral toonii qabu. Kanaaf danuumsuudhaaf barbaanne personal pronounii akka asitti we jechaa turre you plural isaa asitti immoo they kan jedhu kana yoo haasa'uudhaaf barbaanne men kan jettu kana qofa itti dabaluudha jechuudha. Men easily adding men kan jettu qofa itti dabaluudhaan danuumsinaan men kan jettu qofa itti dabaluudhaan danuumsinaan. Okay, kanaaf afaan Ingiliffaa keessatti ati si isin jennee kabajaaf kan itti fayyadamnu maal jechuudha? You jecha jettu qofaadha. Afaan Oromoo isaa gargarta malee afaan Ingiliffaa isaa keessatti we use this only the word you only. Honorificaafis pluralisaatiifis singularisaatiifis we use the word you for the second person pronoun. Okay, afaan Chaayinaa keessatti garuu wanti addaan tokko jirti iddoo kanatti. Ishee kana you honorificaaf fayyadamna jechuudha. Kabajaaf kan itti fayyadamnu. Isin jennee nama tokko kabaja agarsiisuu ni barbaanne niin jennaan niin inni itti dabalaa jechuudha. Kabajaaf kan itti fayyadamnu. Isin jennee afaan Oromootiin isin jennaan nama tokko kabajuudhaaf barbaanne nama umuriidhaan dura jiru tokko wajjin yoo haasa'uudhaaf barbaanne afaan Oromootiin maal jennaani? Isin jennaan itti tole asitti egaa afaan Chaayinaa isaa ishuma kanatti inni dabaluudha jechuudha. We should add the letter N to the word this one. Yes, master. Kanaaf itti dabaleeti isin kabajaaf kan itti fayyadamu sana or honorificaaf kan taasifamu sana ni kan jedhu kan itti fayyadamna jechuudha. Okay, gara kanaatti yeroo dhufnu Chinese karakterii isaatu gargar malee 30% singularii kanneen ta'an sanaatiif taa kan jettu kana fayyadamna. Piin isaanii sadaniiyyuu wal fakkaataa akkuma argitan taa jennaan ishee kanaan taa kanaafi taa isheen jettu kun he or he si dhaabsisnee fayyadamnaani akkuma argitan asitti he and she her dhaabsisnee fayyadamna it 30% singular kanneen ta'an sadanii hunduma isaaniitiif kan itti fayyadamnu taa jechuudha. Kanaafiyyuu wanti adda isaan taasisu karakterii bifa kanaatiin kanneen barreeffamanii jiran sanatu adda isaan taasisaa jechuudha. Adda kan isaan baasu karakterii kana malee biidhaan sadan isaaniiyyuu akka tokkotti dubbifamu. Kanaaf karakterii sana barreeffama keessatti yoo agartanii isa kanas taa jettanii dubbistu isa yookiis inni jechuu barbaaddan ishee yookiis isheen jettanii dubbisuudhaaf barbaaddanis taa jettu jechuudha. Taa very easily taa kunis taa first toonii waan ta'eef jechuudha. First toonii dhaan jira 30% singularii suni first toonii dhaan barreeffamee jira waan ta'eef maal jennaan jechuudha? Taa jenna jechuudha. Kanaaf asitti he jechuun inni jechuu yeroo ta'u his jechuun immoo isa jechuudha. Object isaa qofaa isaa jira jechuudha. Waa'ee possessive adjectivii fi possessive pronoun osoo hin dabalatiin. Amma his isheen jettu kun maal jechuudha? Isa jechuu yeroo ta'u he jechuun immoo inni jechuutti hiikama jechuudha afaan Oromoo salphaatti. As yeroo dhufnu immoo afaan Oromootiin isheen jenne kana gara Ingiliffaatti hiikachuudhaaf barbaanne maal ta'utti qabachuudha? She jennee hiikannaan jechuudha afaan Ingiliffaatti. She. Ishee by the way isheen kan jennu kunii fi ishee kan jennu akkaataan galumsa hima isaanii hima keessatti gargari. Kanaafan qofaatti barreessa. Isheen subject yookiis immoo matima yeroo ta'u ishee kan jennuun kun immoo aantima ta'a jechuudha. Fakkeenya isinii fudhadha afaan Oromoo masaa. Ishee barattuu cimtuudhaan jedha. Mati maratti dhufee jechuudha. Mataa himaatti ammoo. Isheen barattuu cimtuudha. Aantima isaa yoo fayyadamuudhaaf barbaade ishee kana yoo fayyadamuudhaaf barbaade inni ishee jaalata. Amma ishee hin jedhe malee isheen hin jenne jechuudha.
inni ishee jaalata. Kanaaf ishee isheen jettu sun achi gidduutti aantii mata usaati objektiidha jechuudha. Bakka sana ishee kan nuti fayyadamnu sun her kan jettudha yoo ta'u ishee kan jettuudhaaf immoo kan nuti fayyadamnu she taatu. Isaan kana lamaaniif iyyuu kan nuti fayyadamnu taa jennaan afaan Chaayinaatiin salphaa akka afaan Oromootii fi akka afaan Ingiliffaa afaan Ingiliffaa she jecha al tokko immoo her hin jedhu. Afaan Ingiliffaa afaan Chaayinaa keessatti maal jenna jechuudhaaf iyyuu objektiidhaafis sabjektiidhaafis taa jennee xumuraa jechuudha. Kanaaf wantootaafis it kan nuti jennu suni maaliin dubbifamte jechuudha? Taa jennee dubbisnaan. Okay, yeroo as dhufnu danuu isaa irratti fuulduraalee isaa yeroo ilaallu they or them jennee gara afaan Ingiliffaatti kan hiikkachuudha. Barbaanne maal jennaan jechuudha? Akkuma sila isinitti hime man ishee jettu kanatti dabaluu qofa danuu jechuudha barbaanne. Kun immoo pronounii qofa irratti kan inni hojjetu. Pronounii qofa irratti hojjeta malee warreen kaanitti yeroo deemne nuuf hin hojjetu jechuudha. Fuulduraalee subjective yookiin immoo pronounota yoo ilaaluudhaaf barbaanne danuu isaanii yoo barachuudhaaf barbaanne salphaamatti meen kan jettu kanatti dabalu waan biraatti dabaluu hin dandeenyu. Kanaaf taamen kan jedhu sun maalitti kan jechuudha? They yookiis them jennaan afaan Oromootiin isaan objektiin isaas subjectiin isaas isaan waan jedhamuudhaaf isaanii qofa isinii barreessa jechuudha. Kanaaf taamen mee al tokkoon dubasaa dubbisaatii dhaggeeffadhaa. Woman, Niemen, kabajaaf immoo niin. Isaan kun sareen isaaniiyyuu akka tokkotti dubbifamu maaliif farsitooniidhaan jira waan ta'eef taa danuu isaatti yeroo dhufnu taaman jennaan jechuudha. Taaman